Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii guyyaa har'aa kan waliin ilaallu lakkoofsota abbaa dijiitii lama lamaa qaban walirraa hir'isuudha. Kutaa kana keessatti akkamitti lakkoofsota abbaa dijiitii lama lamaa qabanii xiqqeeffannaa malee walirraa hir'isuu dandeenya isa jedhu tokko tokkoon waliin ilaalla. Lakkoofsota kanneen walirraa hir'isuun dursa lakkoofsota mana wal fakkaataa jala jiran wal fakkeessinee wal jalatti barreessinee kallattiidhaan lakkoofsota wal jala jiran walirraa hir'isna. Mee fakkeenya tokkoon tokko isaa fudhannee haa ilaallu. 52 hir'isuu 11 jedha. Jalqaba irratti 2 irraa 1 yoo hir'isu meeqa ta'a? 1 ta'a. 1 yoo hir'isnu 4 deebiin isaa 41 jechuudha. Mee fakkeenya lu shantamii jaha hir'isuu 43 yeroo hir'isnu ammas 6 irraa 3 yoo hir'isnu 3 ta'a. 5 irraa 4 yoo hir'isnu immoo 1 ta'a. Deebiin isaa 13. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu mee 98 hir'isuu 36 yeroo walirraa hir'isnu 8 irraa 6 yoo hir'isnu 2 ta'a. 9 irraa 3 yoo hir'isnu 6 ta'a. Deebiin isaa 62 ta'a. Fakkeenya gara biraa mee fakkeenyaa fi 75 hir'isuu 25 yeroo walirraa hir'isnu 5 irraa 5 0 dha. 7 irraa 2 immoo 5 ta'a. Deebiin isaa 50 ta'a. Fakkeenya gara biraa yoo ilaallu mee 60 hir'isuu 40 yeroo walirraa hir'isnu 0 irraa 0 yoo hir'isnu 0 ta'a. 6 irraa 4 yoo hir'isnu immoo 2 ta'a. Deebiin isaa 20 ta'a jechuudha. Egaa kana gammaatitti ilaalle lakkoofsota abbaa dijiitii lama lamaa qabanii liqeeffannaa malee walirraa hir'isuudha. Paartii itti aanu keessatti immoo lakkoofsota abbaa dijiitii lama lamaa qaban mee kanneen liqeeffannaa qaban akkamitti walirraa hir'isuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla.